safuu yaa bara safuu. Duratti surree uffachuun hin jiru kan surree uffatu dhiira. Bara kana inni dubaraas inni dhiiraas wal qixxee surree uffata. Bara moo nama bade. Kinoo akkasitti kadee uffatanii shambaa haa jedhanii yoo ta'an rakkina maalii qaba? Safuu yaa bara safuu. Isa dhiiraa moo isa dubaraa adda baasu? Mee inni guddaas inni xiqqaas inni jaarsas inni jaartinis surree uffatu. Kakoo kanatti gatee uffatanii akkasitti hin deemanii. Rakkanne boo bara kana. Rakkanne waa meeqa dandeenya? Surree. Ganamni surree, galgalli surree, dubartiin surree, dhiirri surree, dubartiif dhiira yoo adda baasu wallaahi. Way bara. Dur bara akaakillee keenya bara abaabillee keenya surreen uffatan. Amma inni guddaan inni xiqqaan surree uffata. Sayyus annatti maxxaq nama jedhu. Maal godha amma kana booddee akkas gochuun qaba. Ani kana booddee waarshaa surree addunyaa kanarraa balleessee waarshaa katee dhaabuu qaba. Itoophiyaa keessattis Ameerikaa keessattis iddoo hundumaatti waarshaan katee dhaabbachuu qaba. Amma yoomitti dubartiif dhiirri wal fakkaatee adeema. Amma namatu fala wallaale malee otoo waarshaan surree badee baay'ee gaarii ture. Waarshaan surree baduu qaba. Addunyaa kanarraa baduu qaba. Baduu maka hin taa'u waarshaan surree. Amma waarshaa surree balleessuu hin qabaan. Waarshaa surree balleessuu qabna. Waarshaa katee addunyaa kanarra olii gadi facaasne achi biyyi uffatee dambula haa jedhu. Maali? Duraayyuu mala kana wallaalle malee utoo malli kunnuu dhufe ta'ee waarshaa surree yoona kana qaata bade ture. Qaata. Amma immoo jedhanii asitti kutatanii waarshaan surree baduu qaba. Waarshaan katee bal'achuu qaba. Ameerikaatti tokko dhaabuu qaba. Afrikaa keessatti dhaabuu qaba. Waarshaan katee baay'achuu qaba. Barri surree baduu qaba. Maali sila? Ani kanan jedhu sirmatti. Dhiirriif dubartiin adda beekamtu. Mee anoo isu kanuman jedhu wanti tokko yoo na dinqe. Dhiirumta akkamittiin dubartii beekee an baay'een gadda. Mataa muratanii dhiirris dubartiinis wal fakkaate sila. Safuu yaa bara. Bara sana badee maal godha? Bara kateen sun otuma itti jabaateera ta'e nama katee sana biyyaa balleesse bade. Moo warra katee oomishantu du'ee laata? Moo maanyi? Warra katee oomishantu du'ee laata? Silaayyuu isaanumatu du'e malee warra katee oomishantu du'e yookiin immoo warra surree oomishantu dhalate natti fakkaata. Akkasii barichi. Amma kana booddee namni katee oomishu dhalachuu qaba. Namni katee oomishu dhalachuu qaba. Keessumaa amma ishee ammaa kana dhalachuu qaba. Ameerikaatti tokko dhalachuu qaba. Itoophiyaatti tokko dhalachuu qaba. Austraaliyaatti tokko dhalachuu qaba. Addunyaatti irratti tokko dhalachuu qaba. Namni katee oomishu tokko dhalachuu qaba. Ani kanan jedhu sila. Asitti qirixatanii mataa asitti mummuranii yaa dubaraa. Duratti yeroo dhiirri surree uffatu maal jecha harmooliin keenya abbootiin keenya hin sodaatu. Amma inni dubaraas inni dhiiraas wal qixxee surree uffatee adeema. Maal godhu baradha. Way bara. Baay'eedhuma nama dhiqa. Baay'eedhuma. Surreemu. Ay surree.
barri katee uffatan sunoo silaayyuu bara boqqolloo harkaan daakan sana ammoo baaburris asiif achiin baay'ateera bara boqqolloo harkaan daakan sana hay bara xaafii fayyaa bukeessan sana hay bara sana hay bara sana hay bara sana bara sana daakatee uffachuu hay bara sana katee uffachuu yaa barichaa bara boqqolloo kan harkaan daakanii biddeessaa tolchanii hay yaa bara sana fedhaa katee uffachuu amma bara kana keessa attam godhumna silaa wanti baay'een baay'ateera hobcoonis amma wanti nuti mul'ate kun dhokachuu qabamu akkam godhu yoo kateen immoo haa bal'atu jenne hobcoonis baduu qabaa baaburris baduu qabaa jedhu baaburri baduu jechuun immoo eenyu bara kana kan boqqolloo harkaan daaka ni bara sana hafe yaa katee si yaadadhe maal sababni kee akka ta'e si yaadadhe